harka dhala haga guyyaa rabbiin jee ga'utti khadeemu jechuudha. Kanaaf hedduu waa'ee daa'immanii barnoota godhan yeroo isaan bakka takka ta'an nabi alayhi salaatu wassalaam bakka barsiisaa bakkuma hawaasa wajji jiraata joollenis namni guddaanis naannawa isaan ta'an joolli fi xiqqaa fi guddaanis wajji jira teessoon waluma keessa yoo akka carraa ta'ee hayin ijoollee sanii yoo dhugaan isaanii kajiraatu taate nama guddaa fi xiqqaa osoo hin jenne xiqqaa san mirga isaa eeganii dhugaa isaa guutan nabi sallallahu alaihi wasallam wayasta'zinuhum waan haqa isaanii tahe yoo namni guddalleen isaan bira jiraate hayyama isaan gaafata inna itaa tifli haqqahu daa'imaaf haqa isaa yoo kenniteef mirga isaa yoo eeydeef maaltu itti dhagayama gatii qabaachuusaa illaanuu natti ni xiyyeeffatanii ani xiyyeeffannaa keessa jira gatiin hin qabaa jiruu tana keessatti waan ju'uutu itti dhagayama jechuu waan kanaatu daa'ima kana dhagaya jechuu sanirra dhaabbatee maalirra guddata inninis haqa namaa eeguu mirga namaa tiisuu kanarratti inninis guddata وهذا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة يستأذن نبي عليه الصلاة والسلام حيما قافة غلاما مجاتكو مرقى ساجر تيسو تاوجر مرقى إساني مجاتك آتجر قم بتاسا